guyyaan kuni guyyaa kana yaadachuudhaan ilmaan Oromoo alaaf dhiira qabsoo kana diina irratti gochaa wareegaman yaadachuun fakkeenya isaanii jala deemuun fudhachuun murannoo isaan agarsiisan murannoo sana agarsiifnus jennee ka'uun fuulduraa keenya miidhagaa godha. Gara bilisummaatti nu geessa murannoon akkasii jira. Murannoo akkasitti immoo mul'ata. Ilmaan Oromoo biyya keessaa irraa bifa kanaanitti wareega qaqqaalii kaffalaa jiru. Fakkeenya isa darbee jala deemuudhaan. Haalli iddoo adda addaatti lafa hawaasa Oromoo jirutti mul'atu odeeffannoo gahaa dhabuurra. Murannoo hanqachuurra iddeen mul'atan ni jiru. Isa kan kun immoo hawaasa kamuu keessatti mul'ata qajeelfachaa deemna barachaa deemna. Sabni Oromoo saba tokko, saba afaan tokko qabu, aadaa tokko qabu, seenaa tokko qabu, uummata tokko. Ilaalchi poolitikaa iyyuu miti beektaa waan itti jiru waan badiisarraa uummata keenya badiisarraa afaan keenya aadaa keenya eenyummaa keenya lafa keenya hambisuun poolitikaa akka biyya bilisa ta'e tokko keessatti hojjetamuun dimokiraatii rippaabilikaan jennee akka biyya kana fa'itti independent jennee deemnuu miti. Nus survival jireenya badiirra hafuu ati waan jennuudha. Isa kana irratti immoo Oromoo hundumtuu walii ta'uu qaba. Namni badiisa uummata kana badiisa ofiisaatii hawwu fedhu hojjetu hin jiraatu. Kanaaf guyyaan kun guyyaa gootota keenyaati. Gootonni kun kan Oromooti. Kan Oromoo hundumaati. Kan jaarmaa tokko keessatti wareegaman otuu jaarmaa tokko keessatti ijaaramanii jiranii wareegaman qofa miti. Inni kun jalqaba gaafa Habashaan kolonii nu godhatterraa kaasee diddaa garbummaatti warra kufan hundumaa kan hammatudha. Har'as kanatti jiru borillee kan dhufu kan hammatudha. Tokko godhee kan deemu. Kanaaf hundumti keenya bakka tokkotti naannoo jirrutti harka ol qabannee walitti dhufnee kabajachuun guyyaa kana ulfeeffachuun guyyaa warra hafan yaadachuun warra qabsootti jiran kufaa kuffisaa jiran yaadachuun warra boriif immoo abdii kennuu barbaachisaadha. Kan hunduma keenyaati. Kan Oromoo hundumaati. Hundumtuu warri bilisummaa uummata kanaa hawwan fedhan isaaf hojjetan hundumtuu iddoo tokko. Warri immoo hin feene warri garbummaa Habashaa jalatti jiraachuu qaba jedhan yoo jiraatan jirulleen se'u warri jiraatan isaan rakkina qabu. Isaan iddoo tokko dhaabbachuu hin dandeenye. Warri diinaa hojjetan warri diinaa wajjin hojjetan isaan karaa kabajachuudhaan mirga illee ittiin qaban. Garuu warra hafne walitti dhufne kabajachuun mirga keenya nurraallee eegama.